hojiin gaarii hundumtuu ilaalchi kan itti laatamu ilaalcha hin taaneenidha kan jedhe Albert Einstein. Maaliif jedhee akkamittiin jedhee maal irraa ka'uun jedhee kan jedhuu fi itti dhufnaa har'a seenaa Albert Einsteiniin gadi fageenyaan sinii himaa jireenya keessan irratti bu'aa guddaa akka fidu nan amana. Jireenya Albert Einstein bu'aa ba'inni keessa darbee waan addunyaa ajaa'ibsiisu hojjete sinii himaa amma dhuma sagantaa kanaatti na duukaa ta'uun amma dhumaatti na dhaggeeffadhaa. Viidiyoo kana booddee waan gaarii bu'aa guddaa akka irraa argattan nan amana. Amma dhumaatti na duukaa ta'aa. Albert Einstein akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1879 dhalachuudhaan biyya Jarman keessatti dhalachuudhaan umriin isaa barnootaaf ega ga'ee booda mana barnootaatti geessuudhaan haadhi isaa fi abbaan isaa mana barnootaa geessuudhaan mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa galuudhaan barnoota isaa eegale. Barnoota isaa yeroo eegalee jiru keessatti Albert Einstein wantoota ajaa'ibsiisaa adda addaa hojjechaa darbe. Waan inni ajaa'ibaa hojjete keessaa tokko maalidha? Yeroo barumsa baratu keessatti maal hojjete? Albert Einstein yeroo barnoota barachaa ture keessatti wantoota barsiisonni isa barsiisanii hin dhaggeeffatu ture. Inni waan mul'ataa fi abdii ofii isaatii kaayyoo fi mul'ata ofii isaa qaba ture. Albert Einstein yeroo kutaa keessatti barsiisaan barsiisu hojii mataa isaa hojjechaa ture. Innis maalidha? Albert Einstein yeroo barsiisaan barsiisutti yaada mataa isaa yaadaa ture. Formulaawwan adda addaa qopheessuudhaan addunyaa kanaaf kan ifoomse Albert Einstein. Innis kutaa 8 yeroo baratu keessatti Albert Einstein waan ajaa'ibsiisaa hojjete. Kutaa tokko keessa al 8 kufuudhaan yookaan kutaa tokko keessa al 8 irra deebi'uudhaan waan ajaa'ibsiisaa hojjete. Barsiisonni ijaan argaa Albert Einsteiniin jibbanii mucaan dadhabaa akkasii addunyaa kana irratti lammaffaa hin dhalatu namni akkas maalidha jechuudhaan baay'ee dinqisiisamanii tuffii miira tuffiidhaan Albert Einsteiniin ibsuuf yaalani. Albert Einstein garuu ilaalcha isaanii kanaaf iddoo hin laanne. Abbaan isaas baay'ee gadde, harmeen isaas baay'ee gadditi. Mucaa akkasii qabaachuu keenyatti baay'ee gaddinaa jedhanii gadda gadi fageenyaan ibsatanii. Garuu Albert Einstein fuuldura isaa waan beekuuf, kaayyoo isaa waan beekuuf kanaaf iddoo hin laanne deemsa isaa itti fufe. Albert Einstein gara sadarkaa lammaffaatti darbee barnoota sadarkaa lammaffaa eega xumuree immoo gara yuunivarsiitii galuudhaan barnoota jalqabe. Albert Einsteinis yeroo kana keessatti waan adda addaa hojjechuudhaan darbee jira. Albert Einstein barnoota isaa xumuruudhaanis Father of Physics jedhamuudhaan maqaan isaa laatame. Hayyuu fiiziksii jedhamuudhaan beekame. Albert Einstein yeroo yuunivarsiitii baratu keessatti qabxii ajaa'ibsiisaa galmeessisuudhaan barnoota isaa xumure. Achumattis barsiisaa ta'uudhaan muudamee waggoota dheeraadhaa fi kaampaasii yookaan yuunivarsiitii addunyaarraa gurguddaa keessa deemuudhaan waan adda addaa barsiisaa ture. Albert Einstein waan adda addaa maal hojjechaa ture? Albert Einstein dhoksaadhaan foormulaa hojjechaa ture. Foormulaan hojjechaa ture kun immoo maalidha? Boombii atomawaa yookaan atomic bomb kan jedhamu hojjechaa ture. Albert Einstein yommuu foormulaa kana hojjechaa ture itti dhoksaadhaan hojjechaa ture. Yommuu namni gara mana isaatti ol galu hin dhoksa. Garuu jalaa hatame. Foormulaan kun jalaa fuudhame. Eenyu jalaa fuudhee akkamittiin jalaa fuudhame kan jedhamu. Albert Einstein yommuu Jarman keessa jiraachaa turetti yommuu bushaan biyyichaa Chancellor Adolf turetti Albert Einsteiniin ajjeesisuuf yommuu barbaachisaa turetti Albert Einstein hin godaane gara USA'tti godaanuudhaan USA'nis simannaa guddaadhaan fudhatte. Waa'ee nama jabaa kanaa quba qabdi turte. Albert Einstein waraana addunyaa lammaffaa irratti USA'n foormulaa isaa kana hatuudhaan boombii atomawaa kana uumuudhaan Albert Einstein garuu hin gadde. Lubbuun namoota baay'eetti dhume. Jaapaan irratti Hirooshimaa fi Nagasaki waan ta'e boombii Albert Einstein hojjeteena. Garuu Albert Einstein hin gadde. Akkasis jedhe hojiin gaarii hundumtuu gatiin kan itti laatamu ilaalcha hin taaneenna yookaan hojii hin taaneenna jedhee ibsate. Baay'ee gadduusaas ibse. Achi Albert Einstein hin deeme. Pirezidaantii biyyichaa kan turan yeroo sanaa Philip Fournes pirezidaantii biyyichaa kan turan faana haasa'uudhaan waliigalteen uumamuu qaba jechuudhaan Albert Einstein waan akkasii hojjetamuu hin qabu, tarkaanfiin akkasiis fudhatamuu hin qabu jechuudhaan mootummoota gamtoomanii faana haasa'uudhaan furmaatas furanii jiru. Albert Einstein
waan atomic bombii qofaa hojjete lakki Albert Einstein wantoota adda addaa irratti qorannoo gochuudhaan foormulaadhaa fi tiyooriidhaan dhiyeessuu danda'ee jira. Wantoonni hojjete keessaa atomic vibration, wave particle, electromagnetic field kan jedhu fiiziksii keessatti beekamaa kan ta'e bu'aa Albert Einsteinidha. Qorannoo hedduudhaan hubannaa hedduudhaan gadi taa'ee hubachuudhaan waan inni hojjete har'a iyyuu seenaan isa yaadachaa jiraata. Albert Einstein ammayyuu nama jabaadha. Tokko keenya keessa jiraachaa jira. Jireenya keenya keessa jiraachaa jira. Garuu nama jabaa kanarraa yookaan nama guddaa kanarraa maal barachuu qabna? Maalidha seenaan isaa inni dabarse keessatti bu'aa ba'ii inni ba'ee abdii kutannaa inni irra darbee dhufe? Albert Einstein jireenya isaa keessatti abdii hin kunne. Jabeenya qaba. Namni jabeenya qabu immoo namni ofitti amanee mul'ataa fi kaayyoo isaadhaaf bitamee jiraatu yoomiyyuu milkaa'aadha. Albert Einstein garuu maalidha? Maal irraa barachuu qabna kan jedhudha. Seenaa isaa qofaa osoo hin taane barumsa inni nuuf dabarsu maalidha? Jireenya isaa keessatti maal dabarse kan jedhu barachuu fi hubachuun barbaachisaadha. Albert Einstein kufaatii hedduu keessa darbeera. Abdii hin kunne garuu fuuldurumatti deeme. Albert Einstein dadammaqina nuuf ta'a. Jireenya keenya keessatti dadammaqina uumuu qaba. Jireenya isaa irraa waa barachuu qabna. Qofaa maaliree? Albert Einstein bara 1921tti Nobel Prize fiiziksiidhaan fudhachuu danda'ee jira. Hayyuu fiiziksii jedhamuudhaan Nobel Prize fudhachuu danda'ee jira. Albert Einstein hayyuudha. Albert Einstein kitaaba 365 ol dubbisaaf dhiyeessuu danda'ee jira. Hammam dandeettii akka inni qabu agarsiisa. Kitaaba 365 dubbisaaf dhiyeessuu jechuun hammam nama cimaa akkam ta'e agarsiisa. Kana qofaa maaliree? Wantoonni hojjete keessaa wanti ajaa'ibaa ta'e jedhame immoo maalidha? Boombii atomaa waan hojjete waan hin irraanfatamnedha. Garuu lubbuu namoota baay'ee dabarsuudhaan warreen barnoota adda addaa barachuu irra jirtanii fiiziks, maatsii baay'inaan Itoophiyaa keessatti wanneen akkasii warroota akka fiiziksii, maatimaatiksii, saabjektii akkasii irratti fokkasiin goonu baay'inaan hin cimaa jechuudhaan ni balaaleffanna. Kun garuu hafuu qaba. Kana irratti hojjechuu qabna. Kana hojiin hin argamne jiru. Gana hojiin baay'ee akka Albert Einstein hojjete baay'eetu jiru. Dhaloonni qubee kun immoo sana babbaasuu qaba. Dhaloonni jenereeshiniin kun sana baasuu qaba. Hojjechuu qaba. Taa'uu amaleeffannaa gochuu hin qabnu. Hojii irratti yeroo keenya gubuu qabna. Namni hojjete immoo ni milkaa'a. Kana amanuun barbaachisaadha. Namni hojjete kufe hin jiru. Albert Einstein seenaa jireenya hojjete keessatti ni hojjete kaayyoo mataa isaadhaaf dhaabatee ni milkaa'e. Kanaafuu hojiin jireenya keenya keessatti barbaachisaadha. Hojii tuffachuun immoo hin barbaachisu. Hojii xiqqaa guddaa jennee tuffachuun barbaachisaa miti. Of tuffachuudha. Hojii tuffachuu jechuun of tuffachuudha. Ofiif gadaantummaa laachuudha. Kanaafuu hojii hojjennu irraa ka'uun milkaa'ina keenya ni mirkaneeffanna. Kanaafuu jireenya Albert Einstein tokko keenya keessatti dadammaqina uumuu qaba. Akka isaa ta'uuf hojjechuu qabna. Fakkeenya nuu ta'uu qaba. Fakkeenya irraa ka'uun immoo hojii tokko hojjenna. Seenaa hojjenna. Kanaafuu seenaa kanarraa waa baruu qabna. Albert Einstein irratti maal ta'e? Albert Einstein gaafa umriin isaa du'aaf ga'u dooktariin hospitaala ciise keessatti erga inni du'ee booddee sammuu isaa keessaa baqaqsuu baasuudhaan fudhatee bade. Garuu maal godhe namtichi maal godhe? Waggaa 40 fi qorannoo irratti geggeessuudhaan waan godhu dhabe. Qorannoo tokko irratti argachuu dadhabe. Sanaan booda saayinsistoota biroodhaaf dabarsee laachuudhaan saayinsistoonni biroo sammuu Albert Einsteiniin gaafa qoratanii ilaalan waan addaa argatanii sammuu Albert Einstein irratti. Waan addaa sun immoo maalidha? Sammuun Albert Einstein kan nama tokko irraa al 17 yaaduu danda'a. Akkaataan itti nama image godhu al 17 kan nama sammuu nama fayyaa tokko irraa al 17 akka inni caalu saayinsistoonni arganii ragaadhaan mirkaneessanii jiru. Kun immoo al 17 jechuun sammuun isaa akkam IQ guddaa akka inni qabu agarsiisa. Kanarraa ka'uun immoo kana irraa waan guddaa akka bartan hin beekaa. Jireenya keessatti abdii kutachuun hin barbaachisu. Yaada tokkoof dhaabannee hojjechuu qabna. Gara fuulduraatti deemuu qabna. Seenaa keessatti waan guddaa hojjennee darbuu qabna. Akkuma jiraannu du'uunis jira. Sa'aatiin kun deemaa jira. Sekoondiin lakkaa'aa jirti. Wanta nuun hojjennu maalidha? Waan darbeerraa maal baranne? Waan dhufuuf maal qophoofne kan jedhu barbaachisaadha. Jireenya keenya guyyaatti dadammaqnu immoo barbaachisaadha. Chaayinaalii kana immoo akkuma beekamu waan jajjabaa isinii qabaatee dhiyaachuudhaan nan dhufaa. Warri chaayinaalii kanaaf immoo subscribe godhuudhaan nutti dabalama. Oromoota jajjabeessuudhaaf dhaabbachuu qabna. Kanaafuu
waan adda addaa kana irraa argattu seenaa namtoota jajjaboo gootota jajjaboo fi kanneen adda addaa ni argattu. Galatoomaa kana irraa akka waa barattan abdii guddaan qaba. Nagaan isiniif haa baay'atu. Hojiin gaarii hundumtuu